Harka fuune hordoftoonni koo akkam nagaa jirtu an Abdii Muktaari. Facebookiin namoota baay'ee haak godhamaa jira. Facebookiin namoota baay'ee hatamaa jira akkasuma immoo gubachaas jira. Namoonni baay'een keessaan dhuftanii natti himtanii jirtan. Abdii Facebookiin koo akkana ta'e Facebookiin koo narraa hatamee namni biraa maqaa jijjiiratee suuraa profiles jijjiiratee ittiin fayyadamaa jira. Maal haa godhu jettanii namni baay'een keessaan dhuftanii na gaafatanii jirtan tibba kana jechuudha. Kaleessa engaddas namoonni garaagaraa na gaafatanii jirtanii Facebookii kana maaliif hatama akkamitti hatama kan jedhu akkamitti akka inni hatamne immoo gochuu dandeenya kan jedhu amma sirriitti na hordofa. Facebookiin keessa lakkoofsaan bantanii yoo jiraattan Facebookiin lakkoofsaan baname suni hatamuudhaaf baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha sirriitti hatamaas jechuudha. Irra deddeebi'ee isinitti makana. Hin hatama Facebookiin lakkoofsaan baname. Maal gochuu qabdan? Facebookii keessan email jijjiiruu qabdan. Yeroo hundaayyuu email bantanii email kan qabdan email qabdanitti jijjiirachuu kan hin qabne ammoo Facebookii keessan emailii haaraa bantanii email san itti jijjiiruudha. Okay. Sanbooda ammoo akkamitti namni biraa Facebook keenya keessa yoo jiraate akkamitti keessaa baasuu dandeenya kan jettanii na gaafatanii jirtanii isas isinitti mul'isa. Okay, jalqaba akkamitti email banannee Facebook irratti jijjiirra kan jettaniif ammoo email akkaataa itti banan asuma isinitti mul'isa jijjiiree isinitti mul'isa jechuudha. Okay, jalqaba Google Chrome seentanii kunoo Google Chrome jechuun isa kana Chrome seentanii sanbooda sign up Gmail jettanii barreessitan jechuudha. Sign up Gmail. Sign up Gmail. Kuno akkanatti erga barreessanii booda search gootan isa jalatti go jedhu kana jechuudha. Isa tuyitanii kuno gaddeemtanii san booda iddoo kanatti create Gmail account jedha. Isa kana gad tuyitan. San booda akkanatti isinii dhufa kuno create an account isa jedhu diimaa kana isa tuyitan ammas sirriitti na hordofaa baay'ee salphaadha. Kuno erga akkanatti dhufee booda ani Gmail dhan jalqaba baneetu jira gubbaa kana rakkoon qabu isan dho'isa as biratti ammoo add account kan jedhu kana add account kan jedhu tuyitan erga seentanii kuno add account. Okay, san booda akkanatti dhufa patternii bilbila keessanii jechuudha. Patternii bilbila keessanii itti galchitan ani kuno patternii ko itti galche kuno amma naaf bana jechuudha. Kuno erga bane booda akkanatti dhufa san booda create account kan jedhu ammoo jalatti isiniif dhufa. Create account kan jedhu kana tuyitan. Gubbaratti myself feetanii rakkoon qabu. Okay, kuno akkanatti dhufe first name jedha. Maqaa keessan kan jalqabaa asirratti barreessitan kan jalqabaa irratti. Isa lammaffaallee akkasumatti kan lammaffaa irratti barreessitan jechuudha. Last name kan jedhu kana irratti maqaa abbaa keessan jechuudha. Okay, jalqabaa ani kuno as biratti Abdii Muktaar. Abdii Muktaar. Okay. Abdii Muktaar jedhee kan jalqaba irratti barreessee jira. Isa jalaa irratti ammoo tube kan jedhu barreessu. Abdii Muktaar tube. Kuno erga barreesseen booda amma next godha. Isin maqaa keessanis ta'ee kan feetan barreessuu dandeettan. Kuno next kan jedhu isa jala jiru kana jechuudha. Isa tuyitan. Kuno akkanatti isiniif dhufa. Amma as biratti day guyyaa dhaloota keessanii tamma kuni kan isin gaafatu. Guyyaa dhaloota kuno isa gad tuyitanii waa isin kan dhaloota yoo kan beektan ta'e beektan yoo kan beektan ammoo kanuma feetan guutachuu dandeettanii anis amma fakkeenyaaf waan ta'eef duwwaa tokko jedhaanii guyyaa jechuudha. Kan as biratti ammoo lamaffaarratti ammoo manza jedha. Ji'a itti dhalatan jechuudha. Ji'as ani ammoo tokkoffaarra kan jiru Jaanuwaariyaa jedhuni. Okay. As biratti immoo year bara dhalootaa kuno isas gad tuyitanii isuma 1983 haa godhu amma fakkeenya waan ta'eef kuni. Okay, san booda kuno gender jedha as biratti inni jalaa kun jechuudha saala jechuudha isa gad tuyitanii family yoo shamarran taatan family gootan yoo dhiira taatan ammoo male gootan jechuudha. An amma male kan jedhu irratti godha. Kuno san booda next jedha as biratti next kan jedhu kanas click gootan isa gad tuyitan. Okay, san booda akkanatti nu dhufe kuno amma maqaan kiyya maa inni ani Abdii Muktaar tube jedhee banadheemi inni jalqaba irratti tube Abdii Muktaar jedhee dhufe lammaffaa irratti ammoo Abdii Muktaar tube jedhee dhufe kan sirriitti ani banadhee jechuudha. Isa irratti gootan isa irratti gadi tuyitan jechuudha. Kan sirraa'ee isin barraa'ee irratti jechuudha isin dubbistaniitiin. Sadaffaa irratti ammoo create different Gmail account jedha. Inni sadaffaa irraa kuni maqaa jechuun maqaa amma asirratti barreessitan kana yoo hin fedhin yoo sirriitti isin hin fidin ofii keessanii itti barreeffatan jechuudha. Ani amma sirrii waan naa fideef kan gubbaa kana irratti isirratti godha. San booda kuno next kan jedhu iddoo kana jira.
next goona. Amma password itti galchaa jira. Password itti galchaa jira. Password isin galchitan ammoo osoo qubee ta'ee bareeda, osoo qubee ta'ee gaariidha. Yeroo baay'ee kan qubee kun haa kan godhamu anamma qubeedhaan fayyadamu okay. Mee harmee jedhee asumarratti lakkoofsa itti haa dabalu. Harmee 1 2 3 4 isin kan feetan lakkoofsa feetanis maqaa feetanis gochuu dandeettan. Harmee jedhee ani ammoo dhumarratti qubee maa itti dabale. Okay, kan lammaffaarrattis kunoo asirrattis password gubbarratti bareessan kana asirrattis deebitanii isuma osoo qubeen dogongoriin bareessan. Kunoo akka isinitti mul'atuuf ammoo mallattoon ijaa as bira jirti isii tuwitan. Kunoo akkanatti jechuudha. Mallattoo ijaa kana tuwitan. Anamma kan jalaarrattis isuma haa barreessu. Harmee 1 2 3 4 dhumarratti qubee maa. Kunoo akkanatti passwordii kiyya barreessee jiran. San booda gara jalaatti next kan jedhu isinii dhufa. Kunoo next kan jedhu kana jechuudha. Isa tuwitan ammas. Okay, kunoo amma kana na dhufe gara gad ooftanii dhumarratti agree jedha. Agree kan jedhu kana jechuudha. Isa tuwitan. Kunoo amma naaf banamee jira jechuudha. Gmail banadhee jira jechuudha amma iddoo kanatti. Kunoo amma ammoo isin maal gootan as biratti next kan jedhu kana tuwitan ammas. Next jedha. Isa tuwitan. Kunoo amma akkanumatti eegaa. Okay, kana booda banamee jira jechuudha. Gmail accountii qabdan jechuudha isin amma kana booda maal goona amma Gmail accountii amma bananni kana Facebook keenya irra kenna. Facebook keenya irra Gmail accountii amma bananni kana Facebook irra kenna. Gmailidhaan godhannaan Facebook kana duubatti baatanii Gmailiin godhannaan Facebookiin keessan yoomiyyuu hin hatamu jechuudha. Facebookiin keessan haa kan godhamu haa godhuudhaaf kan salphaa ta'e lakkoofsaan ammoo yeroo baay'ee haa godhama. Okay, amma gara Facebookii seenna. Facebookii keessan keessatti yeroo seentan iddoo kanatti isa tuwitanii kunoo akkana gad tuwitanii san booda gara gadii deemtanii setting and privacy jedha kunoo isa kana jechuudha. Setting and privacy isa tuwitan. San booda setting kan jedhutu iddoo kanatti illee isinii dhufa. Deebitanii ammas setting kan jedhu kana tuwitan. Okay, akkanatti isinii dhufa. Erga dhufee booda gubbaa irratti personal information kan jedhu kana kunoo isa kana ammas kilii gootanii jechuudha. Kunoo tuqee amma. Kunoo amma akkanatti isinii dhufa. Keessan amma yeroo baay'ee an amma kun Gmail duraan itti galchee jira. Jalqaba waan itti galcheef duwwaa miti iddoon Gmailii qaba. Isin ammoo lakkoofsaan qofa akkanatti isinii dhufa keessan. Lakkoofsaan qofa isiniif dhufa. Maal gootan iddoo email address jedhu kana jechuudha. Iddoo email address jedhu kana gad tuwitan jechuudha isin amma. Isa san gad tuwitanii kunoo erga isa tuwitanii booda maaltu isinii dhufa? Kunoo add email address jedha kunoo iddoo kanatti jechuudha. Jalaan maal jedha? Add phone number jedha. Jalaan lakkoofsa itti galchi jedha. Gubbaan ammoo add email address jedha. Ani add email address kan jedhu kana tuqa jechuudha. Add email address erga tuqeen booda kunoo iddoo kanatti emailii keessan ka amma bantan san itti galchitan ka gubbaa irratti jechuudha. Emailii keessan ka amma bantan san jechuudha. Kunoo maal jedhee banee Abdii Muktaar Tube godhee baneen at gmail.com. Kunoo emailiin kiyya isa jechuudha kan irratti galchu. Isa lammaffaa kan jalaa kana irratti ammoo maal galchitan? Passwordii Facebook keessanii jechuudha. Lammaffaa irratti boksii lammaffaa jiru irratti passwordii Facebook keessanii galchitan. Okay, anamma passwordii Facebook kiyyaatti galchee deebi'a. Okay, anamma passwordii Facebook kiyyaatti galchee jira. Isinis akkanumatti passwordii itti galfattan. Erga galchitanii booda ammoo add kan jedhu kana kunoo add email address kan jedhu kan buleedhaan jiru kana jechuudha. Isa tuwitan add gootan jechuudha. Kunoo anamma tuqee jira. Okay, kunoo amma emailiin kiyya itti galee jira jechuudha. Emailiin kiyya itti galee jira. Kana booda yeroo hundaayyuu yoo passwordii keessan dagattaniitiin jettan yeroo forget gootan eessatti isinii dhufa? Gmail irratti isinii dhufa jechuudha koodiin. Yeroo passwordii keessan irraanfattan koodiin kan dhufu Gmail irratti. Hunda keessaniifuu Gmail keessan seentanii koodii keessan laallattan jechuudha. Okay, amma mee duubatti deebi'a.
duubatti deebi'ee eessatti argattan wanti keessan paaswordii keessan kunoo as keessatti argattan Gmail kana keessatti jechuudha yeroo forget gootan yeroo hundaayyuu achi keessatti argattan. Facebook keessan akkanatti hattuu irraa eeggachuu qabdanii warreen hack godhan irraa Facebook keessan haala kanaan eeggachuu qabdan. Okay, inni itti aanu ammoo Facebook keessaa namni biraa yoo fayyadamaa jiraate Facebook akkamitti keessaa baasuu danda'a jettanii kan nagaafattan. Okay, isas iddoo bakana tuwitan. Facebook keessan namni biraa yoo fayyadamaa jiraate keessaa baasuudhaaf iddoo san tuwitanii kunoo erga tuwitanii booda akkuma jalqabaatti setting and privacy kan jedhu kana tuwitan ammas setting and privacy kunoo ammas deebitanii setting tuwitan. Okay, kunoo akkanatti erga tuwitanii booda gad deemtanii maal jedha iddoo kanatti security and login kan jedhu kana kunoo isa kana yeroo tokko tuwitan ammas kunoo erga akkanatti tuwitanii booda amma hundaayyuu namni seenee jalqaba seen ammas bilbila kiyya irratti eenyu seene Samsung Galaxy S7 Edge jedha. Samsung Galaxy S7 Edge bilbiluma kiyya kanaa jechuudha. Namni biraatti hin seenne. Isin ammoo hundaayyuu ilaaluudhaaf kunoo iddoo kana Seymour jedha. Seymour kana gattuu hixanii. Seymour erga tuwitanii booda kunoo as keessa laaltan. An amma kiyya malee kan nama biraa as keessa hin jiru. As keessa laaltan hundayyuu kiyya malee kan nama biraa hin jiru. Okay, yoo jiraate hoo maal gootan as keessatti yoo jiraate kunoo log out of all kan jedhu kana agartanii jala kanatti jechuudha. Log out of all kan jedhu kana isa gattuu hixanii jechuudha. Log out of all kan jedhu of all sessions isa kana gattuu hixan. San booda namni keessa jirus ni bahaa jechuudha. Namni keessa jiru hunduu ni baha. Amma password keessan ammoo yoo shakkitanii jijjiirachuu barbaadan kunoo change password jedha innis asumatti password illee asumatti sirreeffachuu dandeettan. Kunoo change password kana erga tuwitanii booda kunoo akkanatti ni fida current password isa jalqabaa irratti password keessan kan duraan fayyadamaa jirtan kan jalqabaa guuttanii kan isa lammaffaa new password jedhu irratti ammoo password amma jijjiirachuu barbaadan kana jechuudha kan itti galchitan. Akkasuma sadaffaa irrattis kunoo retype new password jedhu kana irrattis password amma haarawaa jidduu kanatti galchitan new password irra galchitan kana isuma haarawaa kana kan sadaffaa irrattis galchitan jechuudha. San booda password keessan jijjiirtanii kunoo save change jedha. Save change jedhu kana erga tuwitanii booda password keessan jijjiiramee jira jechuudha. Kanuma Facebookin keessan akka hin hatamne akka hack hin godhamne emailidhaan gochuu qabdan yeroo hundaayyuu. Facebookin emailin ittiin galle hack godhamuudhaaf baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Hundi keessanuu Facebookin keessan akka hack sin jala hin godhamne jijjiiradhaa. Gaafii yoo qabaattan yeroo hundaayyuu na gaafadhaa. Abdii Muktaar Tube YouTube kiyya subscribe godhaa na hordofaa. Akkasuma ammoo wantoota ani isin barsiisu yookaan ammoo dalagu hin biraa yoo jaalattan like naaf tuqaa. Hundi keessanuu YouTube kiyya Abdii Muktaar Tube jedha. Kunoo akkuma argitan Abdii Muktaar Tube jedha. Abdii Muktaar Tube jedhee ammoo namni biraas YouTube maqaa kiyya fakkeessee guyyaa har'aa kana banee jira. Nama subscribe lama moo tokko qaba. Nama akkasisan ammoo ofirraa eegaa. Akkasuma YouTube ijoollee keenya hundaatu subscribe godhaafi. Kunoo YouTubein kiyya suuraa kiyyeetu irra jira. Suuraa yeroo biraas irraa jijjiirus suuraa makiyya irra jijjiiran suuraa biraatii miti. Kanaafuu kunoo YouTube kiyya kana Abdii Muktaar Tube subscribe naaf godhaa. Hundi keessanuu galatooma nagaan naaf tura. Gaafii qabdan hundaayyuu na gaafadhaa. Deebii isiniif deebisuudhaaf ani qophiidha. Bye bye.